An maqaan koo DAWIT bultiidha. Sitkoomii waan baraa keessatti kaaraakterii jabeessaa olaanaa ta'een taphadha. Dhugaa dubbachuuf sitkoomicuma gaafa jalqabnee piroosesii baay'ee wayii deemne mana barumsaa keenya wajjin wal taanee sitkoomota jiran guutummaa isaanii qorannee jeneraal sitkoomota jiran qorannee achi immoo akka Afrikaatti sitkoomii jiru qorannee achi akka Itoophiyaa dhufnee afaan Oromoo dhufnee sana qorannee amma immoo warra qoranne sana immoo pirezenteeshinii dhiyeessine isa booddee amma immoo istoorii qopheessuu istoorii qopheessinee ofii keenya daayirektii goonee maal manni barumsaa piroosesii baay'ee deemne jechuudha walumaa gala mana barumsaa wajjin. So gara waggaa tokko ji'a torba waggaa tokko akkas mana barumsaa wajjin piroosesii masaatuun jalqabiin dura kan inni achitti xumurree kaaraaktericha gaafan fudhadhu kaaraaktericha jaalladhee fudhadhe garuu sitkoomii gaafa ta'u kaaraakterichuma wajjin wal baruuf iyyuu kutaa 5-6 namatti fudhata. Isuma yoo aktiivii taate malee kutaa baay'ee sitti fudhachuu danda'a jechuudha tumatti kaaraakterii kennu hubatiin. So chaalenjii kan na godhee manatti sababa sitkoomii ta'ee fi kaaraaktericha hubachuudha kaaraakterichumti dhannasii ta'uudha. Naa xiqqoosatu intini na ta'a ture amma haaluma gaarii.